Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya duraan dursee bakka jirtanitti nageenya araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha Dungoo miidiyaa kan Ortodoksii Tawaahidoo qophii addaa qabannee isinii dhiyaanneerra. Qophiin keenya addaa mata duree Abbootiikee Barii kan jedhuuni abboolii keessumaa immoo kutaalee biyya lallabaa godinaalee Oromiyaa keessatti tajaajilanii abbooliin keenya eenyuu fa'i tajaajilli isaanii maal fakkaataa kan jedhu qophii adda ta'ee qopheessinee isiniin ga'uu eegaluudhaafi kunoogaa akka eeyyamaaf jaalala waaqayyootti guyyaa har'aatti kutaa tokkoffaasaa abbaa kabajamoo hangafa Phaaphaasii tokko qabannee isinii dhiyaanneerra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nuun turtan kabajaan isin affeerra. Dubbiin sagalee waaqayyoodha. Tajaajilli keenya kun immoo akka wal ga'uuf sheer gochuun akka hirmaachistan kabajaan isin gaafanna. Tajaajilli keenya kun kallattiidhaan chaanaalii YouTube Dungoo Miidiyaa, Facebook page Dungoo Miidiyaa akkasumas immoo gamtoominaan kan waliin hojjechaa jiran Facebook page Zahabashaa irratti kallattiidhaan tamsa'aa jira. Maarreegaa isinis sheer gochuun akka hirmaachistan irra deebinee kabajaan isin gaafanna. Qophiin keenya guyyaarraa abbaa isinii qabannee dhiyaanne hangafa Phaaphaasii kan ta'an Eebbifamoo abbaa keenya Abuna Naatnaa'el hangafa Phaaphaasii kutaalee biyya lallabaa godina Wallaggaa bahaa kutaa biyya lallabaa Horroo Guduruu Wallaggaa akkasumas kutaa biyya lallabaa Shawaa Lixaa hangafa Phaaphaasii ta'anii kan tajaajilan Eebbifamoo galateeffamoo abbaa keenya Abuna Naatnaa'elin qabannee isinii dhiyaanna. Eebbi abbaa keenya hunduma keenyarraa oolee abul jechaa kallattiidhaan gara abbaa keenyaatti isin ceesisaa. Isa dura garuu dhaamsa Dungoo Miidiyaa dhaggeeffannee deebinaa. Ammallee turtii gaarii Dungoo Miidiyaa kan Ortodoksii Jaalatamtootaaf kabajamoota miidiyaa Dungoo hordoftoota kan taataniif akkasumas amantoota Ortodoksii Tawaahidoo mara biyya alaaf biyya keessa kan jirtan hunda keessan Dungoo Miidiyaa banuutiin isin tajaajiluuf waa'ee afuraas waa'ee biyya keenyaas dabarsuuf waa'ee barsiisuu fi kanaaf egaa akkuma beekamu miidiyaan humna qabeessa miidiyaan addunyaa teeknooloojiin kan tokko godhe gatii ta'eef karaa kana egaa tajaajila afuraas tajaajila biyya keenya ummata tajaajiluuf miidiyaan kun banamee jira. ይህንን ሚዲያ ለመባረክ ለማብሰርና ያለንን በጎ አስተሳሰብ ለማስተላለፍ በፊታችሁ ቀርብ ያለው ይህንን አገልግሎት እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ የተቀደሰ ያድርግልን። ለወላ አምላካችን እግዚአብሔር ይባርከን ይቀድሰን አሜን። Deebinee dhufneerraa kabajamtoota daawwattoota keenya Dungoo Miidiyaa kan Ortodoksii Tawaahidoo qophii addaa Abbootiikee Barii mata duree jedhuun qophii qopheessinee turtii adda eebbifamoo
Abuna Naatnaa'el waliin taasisnudha qabannee kan isinii dhiyaannu. Egaa abbaan keenya galateeffamoon eebbifamoon Bitsuu Abuna Naatnaa'el akkuma hundumti keessan beektan goota wangeelaa, abbaa jaalalaa, abbaa misoomaa kan ta'an qaroo keenya mana kiristaanaa keenyaafis immoo akkasuma immoo suura dabalataa kan ta'anidha abbaan keenya. Eebbifamoo Abuna Naatnaa'el akkuma beektan yeroo lallaban laphee nama ciibsuudhaan qalbii namaa garaa namaa qalbii jijjiirrannaadhaaf gaabbiidhaaf kan nama kakaasan akkasumas immoo yeroo qaddasanii qiddaasee daqiiqaa tokkollee waan dhaabbanne nutti hin fakkaatiin akka harka keenya ol qabanneetti afaan nu bansiisanii qalbii keenya gara samiitti kan nu geessan. Innaa maaleetti dhaabbatan akka qulqulluu Yaareediin kan maaleetti keessatti abbaa tajaajilaa kan ta'an eebbifamoo abbaan keenya Abuna Naatnaa'el kutaalee biyya lallabaa itti ramadaman keessatti hojiilee hojjechaa jiraniif akkasumas immoo jireenya duqqunnaati eegalee hanga aangoo phaaphaasummaa ga'aniitti maal fakkaata kan jedhu muuxannoo isaanii ijoollee hafuuraa isaanii maatiiwwan dungoo miidiyaaf qooduudhaaf kallattiitiin nu argamaniiru. Kallattiidhaan gara eebbifamoo abbaa keenyaa Abuna Naatnaa'elitti isin ceesisaa. Ammarree irra deebi'ee turtii gaarii isiniin jenna. Eebbifamoo abbaa keenyaa baga nagaatiin gara dungoo miidiyaatti nu dhuftanii eebbi keessan hunduma keenyarrayyuu abuluu anaa dhufuun oolu jedheera abbaa keenya. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Hundi keenya bagaan yoonaan geenye bakka jirtanitti hunda keessan waaqayyo sinaa eebbisuu sinaa eegu. Bika diyaaqonaat atis baga nagaan wala garreerra. Ameen. Eebbifamoo abbaan keenyaa Abuna Naatnaa'el eebbi keessanii ammallee hunduma keenyarrayyuu abuluu ameen jenneerraa yeroo qabdan irraa yeroo tajaajila baay'ee dhiphoo kan ta'ee fi bu'aa bahii baay'ee keessa kan jirtanidha. Nu kabajanii nu ulfeessanii keessumaa maatiiwwan dungoo miidiyaa tajaajila afaan Oromoo hordofaniif eebba abbummaa keessan muuxannoo keessan nu qooduudhaaf waan nu argamtanii fi guddaa galatoomaa ulfaadhaa abbaa keenyaan jedha. Kallattiidhaanii gara qophii keenyaa yookaanis gaaffii gosa jalqabaattiin jira. Egaa eebbifamoo abbaa keenyaa qophii kana qopheessuudhaafis kan nu kakaasaa jiru kan akka kaayyootti qabanne ijoolleen tawaahidoo abbooliin keenyaa eenyudha? Keessumaa immoo kutaalee biyya lallabaa godinaalee Oromiyaa keessa kan tajaajilan abbootii baay'ee jiru. Abbootiin kun eenyudha? Maal hojjechaa jiru? Akkamidha kan jedhu hojiin abboolii keenyaa ukkaamamee hojiin abbooliin keenyaa dhokotee jira gatii ta'ee fi abbooliin keenyas immoo na argaa sin jettanii waan hojjettanis baattanii immoo hin dubbattan waan ta'eef namni quban qabu. Oduun tokko gaafa dhufu namni dafee burjaajaa gatii ta'ee fi kanas immoo qulqulleessuudhaa fi ijoolleen tawaahidoo abboolii keenya beekuu qabnaa. Hojii isaaniif jireenya isaanii jennee sagantaa kana qopheessine abbaa keenya kallattiidhaan kan hin ce'u. Mee eebbifamoon abbaan keenya Abuna Naatnaa'el eenyudha? Eessatti dhalatanii? Mana kiristaanaa kamitti guddatanii kan jedhurraan eegalaa gaaffii gosa jalqabaa abbaa keenya. Tole galatoome. Egaa anan dhaladhe fagoos miti naannoodhuma lixa Shawaa aanaa Jalduu ganda Mikaa'el Biichoo kan immoo Biichoo Mikaa'el bakka jedhamuttan dhaladhe. Achumattan guddadheesi daa'ima ta'ees immoo daa'imummaadhumaanan diqqonnaa fudhadhee hiriyoota koo wajjin jechuudha. Sadarkaa tokkoffaas achuma ganda Biichoo Mikaa'elittan baradhee. Egaa akkuma hiriyoota koo anis hiriyoota koo wajjin haasa'aan guddadhee horiis tikseen hoolotas tikseen akkuma hiriyoota koo egaa barachaas in tiksinaa yeroo tiksinus yeroon barannus sa'aatii dura mana barnootaa yoo deemne sa'aatii booddee immoo yoo tikseen jiraate immoo gara tikseetti deemna.
Egaa akkuma daa'ima biyya kiyyaattan guddadheenis daa'imummaan koo akkatti darbe. Haasaas otoo haasofnuu mana barumsaatti haasaas haasofnaa, waasiis haasofnaa, waan barbaade hunda waan daa'imummaan hojjetamu hunda daa'imummaan akkuma daa'ima kaanii akkuma hiriyoota koottan guddadhee fagoo miti lixuma shawaa keessatti dhaladhe. Dhiifama sagaleen kun guddaa galatooma abbaa keenya ulfaadhaa. Baay'ee namatti tola. Egaa akkuma jettanii akkuma nama baadiyyaatti dhalateetti baadiyyaa keessa jiruuf jireenya jiru keessaa tokko gaasaa tikee taatanii isarratti si bobbaatanii akka mana barumsaas dhaqaa guddattanidha kan nu qooddanii. Egaa abbaa keenya yeroo jalqabaatii fi bataskaana kamittidha mana kiristaanaa kamitti duqqunnaadhaan tajaajiltanii bara kamidha kan isin aangoo duqqunnaaf muudamtanii yaadattu abbaa keenya? Duqqunna kana fudhadhe bara 1975 natti fakkaata. Neetworkiin badee ture natti fakkaata. Nagaamam. Bara 1975 Giincii Mikaa'elettan Abuna Gorgoreewos isa duraa jechaadha. Eebbi isaanii hunda keenya irraa bulu. Isaan irraan fudhadhee achuma bakkan dhaladhetti biichoo Mikaa'elettan duqqunna jalqabe. Achi jaldus nuu dhiyoodha. Aanaa jalduttis jalduu Giyoorgisii jedhama. Achittis tajaajileera duqqunnaadhaan. Egaa naannoodhuma bataskaanolee yookaan mannee kiristaanaa naannoo keenya keessa jiran hunda tajaajileera jedhee nan yaada duqqunnaadhaan. Bakka hin deemne bakka akka malee fagoo ta'e malee naannoo keenya keessa warra jiran hunda bira deemee tajaajileera garuu. Baay'ee namatti tola. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kan hordofaa jirtanii Dungoo Miidiyaa kan Ortodoksii Tewaahidooti turtii addaa eebbifamoo galateeffamoo abbaa keenya Abuna Naatnaa'el waliin taasisaa jira. Egaa kabajamtoota abbaan keenya eebbifamoo Abuna Naatnaa'el egaa bichoo qulqulluu Mikaa'el naannoo sanatti dhalatanii guddatanii tajaajila eegalanii kunoo amma sadarkaa amma irra ga'anitti egaa imallaa dheeraadha kan isaan deemanii isa nuun qoodu isa dura garuu eebbifamoo abbaan keenya tajaajila faaruu akka nu kennanis ni abdanna gaditeef abbaa keenyaan dhaga'amamni akka faaruu maatiiwwan Dungoo Miidiyaaf akka nu dhiyeessan isin affeera kabajaan abbaa keenya. Sababa neetworkiitiin gidduutti sagaleen ni ciccitaatti fakkaata. Tole walakkaatti neetworkiidhaan natti fakkaata cicciteeti as ga'a. Sagaleen kee walakkaatti hin ciccita. Faaruu gidduutti. Nan ilaalee mana amantaa koo. Nan jaalladhe mana amantaa koo. Nan ilaale mana amantaa koo. Nan jaalladhe mana amantaa koo. Mana amantaa koo. Mana amantaa koo kan Itoophiyaa.
mana amantaa koo amantaa koo kan Itoophiyaa nabilaa Anjalate mana amantaa koo nanilale mana amantaa koo Anjalate mana amantaa koo mana amantaa koo mana amantaa koo kan Itoophiyaa. Eebbifamoo abbaa keenyaa galateeffamoo Abuna Naatnaa'el faaruun dhageessanii fi eebbi abbaa keenyaa hunduma keenya irra yoo buluuf. Egaa eebbifamoo abbaa keenyaa sagaleen kun dhaga'ama jedheen abdadha. Amma kallattiidhaan egaa erga hangoo muudama duqqannaa booddee imaallaan keessan itti fufee gara jireenya mankusinnaa keessa seentaniittu hangoo lubummaa si fudhattanii gara mankusinnaatti seentaniittu gatii ta'ee fi mee sana taphachiisaa mee akkamidha duqqannaa booddee gara jireenya mankusinnaatti kan galtan abbaa keenya? Galatoomi egaa mana tajaajila mana kiristaanaa kanan jalqabe akkuma beekamu daa'imummaatti. Daa'imummaadhumaanan bataskaana deemuu jalqabee abbaan kollee daa'imummaa kootti gateettiitti na baatee bataskaana nageessaa daa'imas ta'ee jechuudha. Diqqunnaas osoo hin fudhatiin daa'ima ta'ee diqqunnaadhumayyuu daa'imummaadhumattan fudhadhe waggaa 9 natti fakkaata yemmuun diqqunna fudhadhu. Sana duras abbaan koo na fudhatee bataskaana nageessaa achumatti halkan inni yemmuu inni deemu isuma dhugaa dubbachuudhaaf daa'ima ta'es otoo dawliin bataskaanaallee otoo hin dawwalamiin ani duran dammaqeetan kaa'eetan ta'a. Halkaniinan kaa'a. Osoo abbaan koo hin ka'iin ani durseetan kaa'a. Jaalala mana kiristaanaa daa'imummaadhumaan jalqabeetan egaa baay'ee natti tolaa nan jaalladha. Daa'imummaadhumaan egaa sammuu koo keessatti waraabame yookaan immoo sammuu koo keessatti na afe natti fakkaata. Achumaa jalqabeen jaalalli kun laphee koo keessa waan buleef yeroo tokko tokko sa'aatii malee iyyuu nan ka'a. Gaafa sanbataa halkan deemnaa. Egaa kanarratti kan dinqisiisu baay'ee cimina abbootii keenyaa kan yaadadhu yeroo sana mindaallee hin qaban abbootiin keenya. Akka har'aa mindaan narraa citaa hin jedhanii mindaa koo narraa kutu jedhanii hin yaadanii jaalaluma waaqayyoof qabaniif jaalaluma amantaa isaaniitiif jedhanii halkaniin ka'anii manneen luboota tokko tokko immoo akka malee fagooyyuu ta'uu danda'a. Laga faa ce'anii dhufuu danda'u. Bataskaana dhaquudhaaf halkan sana mindaa malee waa tokko malee laga faa ce'anii deemuu danda'u. Keenyallee bataskaanni manni keenya bataskaanatti dhiyoodha. Gaaf tokko tokko waan dhiyoo ta'eef abbaan koo yoo dafee manaa bahuu baateyyuu anuu durseetan gaafan deemullee qaba. Amma inni fuula dhiqatee manaa bahutti ani nan ariifadha. Waan barfate natti fakkaata. Gaaf tokko tokko otoo hin dawwalamiin otoo homtuun dhufiin bataskaana yemmuu ga'uyyuu jira. Anan manaa jalqabe osoon fiiguu daa'ima waanan ta'eef bineensis waan natti utaalee waan na qabatu waan natti fakkaatu abbaa koo gateetan bataskaanaa mana jalqabe amma bataskaanaatti osoon fiiguun dallaa bataskaana keessatti of argaa ennaan achi ga'ugaa ibsaanis hin jiru balballis cufaadha akkanatti faan qaqqaba jaalalli mana kiristaanaaf jaalalli amantaa
daa'imummaadhaa jalqabeeti jechuudha. Wanti kun egaa laphee koo keessatti sammuu koo keessatti guddachaa dhuma deemee yaadaan biraa hin qabu ture. Haasaallee yommuu haasa'u hiriyoota koo waliin haasaa yommuu haasa'u osoo hin beekiin haasaa koo keessatti illee haasaa hafuuraa kan yeroon itti maku jira. Haasaadhuma haasofnu keessatti illee yeroo baay'ee haasaan koos kan fakkaatu kan koo kan tajaajila mana kiristaanaa. Hoolota illee yommuu tiksu yeroo tokko dubbadheera qooqa Amaariffaan yoo argiteetta ta'e hoolota yommuu tiksu Uddaasee Maaramii illee hoolota hafanii hira hoolota sana isan bataskaanatti argu. Egaa ለሔዋን ኢየሱስ ሬ ተፈሳ ዛሉ isa jennee bataskaanatti isana ni argu. Namni waan biran jirreef eenyuttaniira hoolota walitti qabeetan hoolonni immoo yommuu roobee caamu walitti qabamanii dhaabbatu. Yeroo sanagaa ani walitti qabeetan Uddaasee Maaramii sana niraaf hoolota. Isaan immoo dhaabbatanii isa dura nyaatanii isa deebisanii nyaatu miti. Yommuu isaan afaan isaanii sochoosan anaaf waan hin dagamu jedheetanii Uddaasee Maaramii sana jedhu jedheetan waan hin yaaduuf Uddaasee Maaramiin hiraa fi akkanattan guddadhe. Waan sun egaa sammuu koo keessatti waan baay'ee guddachaa deemeef lapheen koos garuma hafuuraa kanatti tajaajila hafuuraa kanatti fedhiin koo baay'ee guddachaa waan deemeef gara mankusumnaattis kan nageesse kanuma jechaadha. Hojii koo argee haasaa koo argee yommuu tokkollee daa'ima ta'eetan illee abbaan koo nan yaadadha mucaan kun immoo nokkosaa jedhee yommuu inni dubbatu nan yaadadha. Yommuu sana haati koollee maaliif monokkosa oo barbaaddati monokkostuyyuu jettee kana nan yaadadha daa'ima ta'een. Kanumaa jalqabee egaa sammuu koo keessatti waan guddateef gara mankusumnaatti deemuun koos kanumaan kan ka'e natti fakkaata. Egaa eeyyama Waaqayyoos immoo ta'ee yommuun ga'us Dabra Libaanoosittanii monokkose. Egaa achumaan itti fufee akka eeyyama Waaqayyootti amma har'aatti egaa yoonaan geenye irraa amma har'aatti amma humna koo inuman tajaajilaa akkuma argitan kana egaa inuma tattaafanna jechuudha. Dhugama dhugaatti abbaa keenya baay'ee namatti tola. Jireenyimtuu yeroo dargaggummaaf yeroo mankusumnaattis dabarsitanii yeroo dhukkubnaatii kaasee muuxannoo isin qabdan waan nu qoddan kun baay'ee kan namatti toludha. Abbaa keenya eebbi keessan irraa buluu ulfaadhaa jedhu guddaa galatoomaa jenna. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya eebbifamoon abbaa keenya egaa yeroo daa'imma turan hoolota tiksaa turanii Waaqayyo immoo egaa tikee godhee hoolota akka tiksan kaleessa wanta inni godhee fi sababa mataa isaatii qaba. Innaa umurii ga'an immoo akka nuun ijoollee isaanii akka nu tiksan hoolota isaa kan taane nuun immoo akka nu eegan akka nu tiksaniif Waaqayyo dursee hoolota irratti dhagaa kan muudee shaakalsiisaa tureetu achumaanii dhagaa muuxannoo sanaan ka'anii har'a abbaan duma keenyaa ta'anii guddaa galatoomaa abbaa keenya. Mee eebbifamoo abbaan keenya egaa tajaajila keessanii biyya keessatti qofa daangeffamee nafu biyya alaas turtaniittu gara biyya alaa dhaquu keenya keessatti dura garuu biyya keessatti dhukkubnaadhaanis isa booddees immoo jireenya mankusumnaaf qumsunnaadhaanii eessa tajaajilaa turtanii abbaa keenya meetu nu qooddanii kana xinnoo ishee. Egaa monokkose booddee achittis biyya koottis tajaajileera. Jalduttis bichottis tajaajileera. Achi immoo Tsewa'e baay'ee gadaamii yookaan kawaalaa Tsewa'itti kanan baradhes achitti Qiddaasees baradheera, Aqwaaqwaamis baradheera, Qinees baradheera achumattuu jechuudha. Naannoo sana keessattis baay'ee tajaajileera.
keessumattuu Tsewa'e gama keessa galaana ceenee yommuu deemnu tajaajila Oromiffaa anatu achitti ramadamee tureyyuu anatu tajaajilaa ture. Bulchaa manneen kiristaanaa achi naannoo sana jiran sadi jechaadha. Mikaa'elaa, Galiilaa Taklaayimaanotii, Dabrasinaa, Maaramii kan jedhaman bulchaa isaanillee ta'ee Oromiffaan kanan tajaajilu anayyu ture. Munkusinnaadhaan mana barumsaas yommuu jiru Phaawulos illee galeeraa jechaadha. Waggaa 5 tirgwaamee haddisaat achittan baradhee yommuu sanafaa waggaa 15 moo 20 dura gara naannoodhuma jalduu sana qooqa Oromiffaadhaan tajaajiluudhaaf baay'ee dhamaan irrayyuu yeroo sanaa uummanni akka qooqa isaatiin baratu barsiisota faa Finfinnee yookaan Addis Ababaadhaa fudhadhee deemee achitti tajaajila akka kennan Amboo faa fuudhee deemee waamee affeeree akka achitti tajaajilan yommuu sana akkas taasisaa turre. Egaa akka irraatti akka ammaatti hunduu nama hin mijanne yeroo sana ibsaanis akka garaatti hin jiru. Moontaarboon illee amma bakka hundatti galeeraa yeroo sana garuu moontaarboollee Finfinneedhaan fe'ee deema. Jenereetariis jalduu amma biichootti gateettiitti qamisii koo ol sassaabetan gateettiittan baadhee deemayyu ture yeroo sana. Moontaarboo fardatti feenee jenereetarii immoo gateettiitti baannee anis nan baadha. Qamisii koo sassaabetan jenereetarii baadheen baadiyyaa keessa deemne Oromiffaan tajaajilla turre yeroo sana. Egaa tajaajilli koo kana fakkaata. Bulchaa manneen kiristaanaa adda addaa ta'ee Finfinnee irrattis tajaajileera jechuudha. Guddaa galatoomaa abbaa keenya dhugaamatti baay'ee namatti tola. Tokko lama jenneetu gadi fuunee haasofne wanti kun mataan isaa waan baay'ee nama dubbachiisudha. Gara booddeetti deebinee waan baay'ee nama gammachiisudha abbaa keenya. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya eebbifamuun abbaan keenya jireenya isaanii kaleessa dukkannaa eegalee himaalaa isaan taasisan gaggabaabsineedha kan ilaalaa jirru. Abbaa keenya waliin ituu teenyaa haasofna jenneeti jireenyumtu dukkannaa sun sagantaa tokko qofaatti hin ba'a. Ednaa isaan qoomosii ta'anii booddee tajaajila magaalaa Finfinnee fi baadiyyaa irratti taasisaa turanii mana barumsaa Tsewa'etti akkasumas immoo hiikoo kakuu haaraa innaa baratanii mana barumsaa qulqulluu Phaawulositti Finfinnee jechuudha. Baay'ee seenaa baay'eetu jira gaggabaabsee akkuma abbaa keenya amma tokko bartanii fi jecha gaggabaabsineedha kan isiniin ga'aa jirru. Egaa eebbifamuun abbaan keenya aanaa jalduu ganda baadiyyaa bichoo eegalanii imaallaan isaanii gara Finfinnee gara Tsewa'e jechaa babal'achaa deemeetu biyya keessaas immoo ala ba'anii Awurooppaa keessattis tajaajilaa turaniiru. Eebbifamoo abbaa keenya gabaabaamatti jireenyi biyya hambaa akkam ture? Biyya kamiin turtanii waggaa hammam tajaajiltanii biyya alaa irratti eebbifamoo abbaa keenya? Haa ta'u isa dura Tsewa'e qinee fi qiddaasee akwaakwaamii baradhee xumureetan qiddaasee eebbisiisuudhaaf Dabra Abbaayin deeme Tigraay keessa. Yeroo sanallee rakkoo baay'ee jirayyuu baay'ee haalli nageenyaa hunduu nama sodaachisasii baay'ee yeroo sana shaabiyaa minamne jedhamee waraanni illee jira ture. Asii achee deemuun baay'ee nama dhiphisiisaa yookaan immoo namatti hin tolusi. Ani garuu otuman dhaga'u otuman beeku kutadheetuman achi deemee qiddaasee eebbisiisee dhufu malee jedheetan yemmuun achi ba'u barattoonni kawaalaa Tsewa'e keessa jiran illee hundi
baay'ee akka eemuun ani deemu gaddanii boo'ichaan na gaggeessanii suma dhugaa dubbachuudhaan boo'ichaan na gaggeessanii kophaa deemee tuman waggaa tokko achitti tureen eeyyama waaqayyo ta'ee waan tokkos otoo wanti hamaan irra hin ga'iin daasee eebbisiisee dhufeetan achi boodan Phaawulos gale jechaadha. Egaa kanan biyya alaatti deeme bulchaa mannee kiristaanaa Finfinnee keessatti immoo bulchaa ta'een tajaajileera. Yommuu sanan eebbisaanii nurraa buluu qulqulluu Abuna Phaawulos isaantu biyya alaatti biyya Awurooppaa Jarman Muniik Gabri'eel bakka jedhamutti na erganii achitti gaa waggaa 6 olii achin ture. Tajaajila koo gaa qooqa Oromiffaaf Amaariffaatu akka garaatti illee jiraachuu baate tajaajilli koo achumaan itti fufee uummata keenya uummata Itoophiyaa achittis gaariidhumaanan tajaajilaa ture. Achis jaalalumaan dabarsine yemmuu as deebi'us achittis baay'ee gaddanii boo'ichaan na gaggeessan yeroo sana na yaadadha. Tajaajilli Awurooppaa yookaan immoo Muniik Jarman tures baay'ee gaariidha. Egaa maqaa waaqayyoo kan galateeffamne ta'u abbaa keenya been amma tokko nuti dhagaa turre kana dura ummati biyya amantoonni biyya Jarman jiran illee ammallee tajaajila abbaa keenyaa barbaacha akka isaan dhamaa jiran yeroo yerootti gaaffisa akka dhiyeessaa jiran beenna biyyoota garaagariiti. Garuu eebbifamoon abbaan keenya immoo lakkii ani ummata biyya keessa jiru tajaajiluuf waaqayyoo irra caalaatti carraa kan kennuun qabu warra biyya keessaayitiidha. Carraa kanaan eebbifamoo abbaan keenya waggaa 3 waggaa 2 duradha. Yaadattu taanaan anumtillee biyya Londaniin cuuphaa waliin kabajnu isin afeeruu barbaanna nu kottaa jennaanii maal taate ummata koo Dambidoolloo jiru amantoota gaafas qella Wallaggaa irra turtanii maal ummata Dambidoolloo dhiisee Londaniin dhufaayee maal taate Daaqon Abrahaam dhiisi malee isin bira dhufe maal hojjedhaa asiidha kan qulqulluu Sinoodoos namuu deegatii ta'ee fi an Dambidoolloodha malee Londaniin dhufu jettanii waan naa deebistan ni yaadadha. Egaa kun kennaan kun egaa waaqayyoo ummata sanaaf saba sanaa fi kennaa godheedha abbaa keenya kan nuu kenne. Sababni isaas egaa nuti gaafasii magaalaa Liivarpuulitti sirna cuuphaa adda ta'e akka biyya UK'tti kan qophaa'ee ture. Koreen qindaa'ee egaa haala ho'aa ta'een kabajuudhaa fi yommuu sana immoo abbaan keenya Eebbifamoo Abuna Naatnaa'el haaraa turan reefuu mudamaa turan iyyuudha eebba isaanii argachuudhaa fi tajaajila immoo gara hundumaa nu tajaajilu gadii ta'ee fi maahileetis taanaan qiddaasis taanaan lallabas taanaan waan barbaanne hundumaarraa argannaa akkuma keenya immoo gad bu'anii immoo dargaggoota duukaas immoo barattoota sanbataan jedhanii isaan duukaas faarfachuudhaan daa'ima duukaas faarfachuudhaan iddooma hundumaattidha. Waaqayyoo akka tajaajilan kennaa kan baay'iseef gadi ta'eef kennaa isaaniirraa hirmaachuu fennee carraa taasisnee turre nu abbaan keenya garuu lakkii an Dambidoolloon jira jedhanii dhiisaniiru. Biyya sanas immoo akkasuma biyya Muniikis gaaffii baay'ee jiran marraatti haa ta'u malee abbaan keenya bu'aa ba'ii fi akkasumas qorumsa jiru hunduma baachuudhaanii biyya keessa tajaajiluu filataniiru. Kanaaf dhugaamatti carraa kana fayyadamuudhaanii eebbifamoo abbaa keenya guddaan galateeffadhaa. Saba isaaniif uummata isaaniif jaalala isaan qaban ulfina isaan kabaja isaan qaban kun dhugaa waan guddaa gatii ta'eef. Egaa eebbifamoo abbaa keenya ammas egaa kutaalee biyyoota lallabaa 3 gaggeessaa jirtu. Tajaajilli keessan bal'aa akka ta'e beenna. Kutaaleen biyyi lallabooti kunis immoo bal'aadha. Mee haalli tajaajila mudama phaaphaasummaadhaan itti geessan booddee hangafa phaaphaasii taatanii haalli tajaajila phaaphaasummaan kun akkamidha? Gama qooqaatiin wal qabatee tajaajilli isin gochaa jirtan bal'aa akka ta'e beenna gatii ta'ee fi mee edda phaaphaasummaan muudamtanii booda tajaajila keessan mee amma tokko ni ibsaame maal fakkaata imaallaan keessan akkam tajaajila? Haa ta'u galatoomi. Isa dura kaastee Londanitti naaf feerte anis nan yaadadha. Garuu ayyaana cuuphaa nuti sin caala bareechinee
ayyaana akkam bareedu kabajannee ayyaaneffannee turre qeellam wallaggaatti nan yaadadha mammaattu hin irraanfadhu ayyaana akkam miidhagu bagan hin dhufne iyyuu bagan simbiras Londonis bagan hafe asitti garuu bareechinee dabarsineerra ayyaana bareedaa mammaattu uummannis hin irraanfatu anillee hin irraanfadhu jechuudha. Eega gara aangoo kanaatti piphisinnaatti muudamne immoo akka eeyyama Waaqayyoo akkuma duratti sila kaastetti jalqabaaf qeellam wallaggaattan ramadamee ture. Gara qeellamitti ramadamuun koos qooqumaan tajaajiluma qooqaan wal qabateeti. Kanaafan asii achee deeme malee anna wajjin muudaman Jarmaniis kan deeman abbaan jiru waliin deemne illee isaan Jarmanitti deebi'anii gaafataniis Jarmanitti deebi'uudhaafis gaafataniituma deebi'an jechuudha. Eeyyama sinodoosiitiin jechuudha. Ani garuu asii achee gaafachuus hin barbaanne hin gaafadhusi asii achees deebi'uus hin barbaadu yeroo sanas asii achee deebi'uus hin barbaanne ture maaliifi durumayyuu biyya koo tajaajiluu nan barbaadayyuu fedhii kooti biyya kootti galee uummata kootoon tajaajilee keessumattuu immoo qooqa Oromiffaa wajjin waliin wal qabatee otoon uummata koo tajaajilee amma humni koo danda'u amma umuriin koo amma fayyina qabutti uummata koo otoon tajaajilee fedhii koo waan ta'eef qooqa Oromiffaa immoo ittiinan dhaladhee ittiinan guddadhee afaanis Oromiffaadhumaanan afaan koos hiikee eegasumaa Amaariffas Gi'izis barannee eega asii gara magaalaatti dhufnee Amaariffas sirriitti dubbachuu jalqabnee daa'imummaatti Oromiffaadhumaan afaan hiiknee Oromiffaadhumaan guddanne garuu yeroo keenya qubeen egaa hin jiru ture qubeedhaan hin baranne nuti yeroo sana qubeen waan hin jirreef xinnoo qubeetu na dhiba ture malee Oromiffaadhaaf haaraas miti afaanumaan waanan ittiin hiikeef amma garuu qubeenis nan rakkisu nan dhibu homaa rakkoon qabu maaliifi Oromiffaa waanan afaan waanan ittiin hiikeef qubeen hin turres yeroodhuma tokkoon ji'a tokkos hin fitne dhugaa dubbachuudhaaf eegan qeellam deemee yommuudhuma sana innaan dhaga'u naa galee maaliifi afaan waanan ittiin hiikeef homaa sin rakkisu qubee tokko haaraa sitti ta'a isaan immoo baay'ee nan dhibne tajaajila kootiifis homaa rakkoon taane jechuudha amma gaa akka eeyyama Waaqayyootti qiddaasees Oromiffaan lallabas Oromiffaadhaan faarfannaas Oromiffaadhaan tajaajila waan barbaachisu hunda Oromiffaadhaan ni tajaajillaa anis akkasuma jechaadha. Egaa akkuma beekamu kutaan lallabaa godinaalee sadi networkii walakkaatti hin badaanatti fakkaata. Jira xuruura abbaa keenya jira. Egaa akkuma beekamu biyya bal'aadhaa godinaalee sadi Wallagga Bahaa Lixa Shawaa fi Horroo Guduruudha. Kan ammoo gaa sadanuu hojii gaggeessaa dhuunfaa isaanii waan qabaniif isaaniin ni gaggeeffama akkuma beekamu. Ani immoo egaa hunda waliin ga'uun garuu ulfaataadha. Yeroo tokkoon hunda biratti argamuun hin danda'amu. Hafuura waanan hin taaneef yeroo tokkoon bakka hundatti argamuu hin danda'amu. Amma humna kiyyaa immoo hunda bira ga'uudhaaf fedhiis qabaa, jaalala tajaajilaas qabaa.
jaalala amantaa koos jaalala mana kiristaanaa koos akkuma sila sitti mee daa'imummaadhumaan waan sammuu koo keessa jiruuf ammammaatti Waaqayyo kan galateeffame haa ta'u inni daa'imummaa kiyyaa jalqabee fedhiif jaalalli tajaajila sammuu koo keessa jiru ammaatti sammuu koo keessaa hin banne egaa akka daa'imummaa kootti fiigee tajaajilu ammas garuu Waaqayyo kan galateeffame haa ta'u hin dadhabne inuma yaala garuu gaariidha ammas uummanni keenya baay'ee nu jaallataa beekamaadha anis uummata koo nan jaalladhaa tajaajiluus nan barbaada fedhii guddaas qaba akka eeyyama Waaqayyotti immoo isa irrate guutuudhaaf isa jallate sirreessuudhaaf amma humna koo inuman tattaafadha waan uummanni kun barbaada maal barbaada uummanni kun tajaajila akkamii nurraa eegaa isa kam sirreessuu qabnaa akkamitti tajaajiluu qabnaa jedhee halkanii guyyaa inuma yaada akka eeyyama Waaqayyootti amma manneen kiristaanaa cufaman amma bansiisuutti jirraa tajaajila keenya banuutti jirraa maqaa Waaqayyo kan galateeffame haa ta'u isa irrate suutuma suuta itti guutuutti jirraa egaa tajaajilli gaariidha liqa diyaaqonaat. Baay'ee gaariidha. Eebbifamoo abbaa keenya dhugumatti eebbi keessan hunduma keenyarra yoo bulu egaa kabajamtoota maatiiwwan Dungoo Miidiyaa qophii adda ta'ee eebbifamoo abbaa keenya waliin turtii adda taasisaa jirra. Baay'ee kan namatti toluuf kan nama gammachiisudha. Ani eebbifamoo abbaa keenya gaaffiin koo ittaanu kan ta'u nuti hundumti keenya erga sooshaal miidiyaan kun babal'ate booda miidiyaan namoonni Waaqayyoon sodaatan namoonni amantii isaaniif nama kabajanii nama ulfeessanii Waaqayyoon sodaatanii kiristaanota namni ta'an haqa jiruuf dhugaa jiru hin dhoksanii haqaaf dhugaaf dhaabbatu. Sooshaal miidiyaa kana garuu namoonni tokko tokko garmalee hojiin taaneef fayyadamuudhaanii hojii seenaa qalama warqeetiin barreeffamuu qabu seenaa ittiin boonuu ittiin dhaadachuu qabnu hojiiwwan guguddaa Waaqayyoon galateeffannee hojii kana warroota hojjetan immoo kan ittiin galateeffachuu qabnu baay'een ituu jiru galagalchanii hojii akka sana warqee fi ifatee bareedaa sana irratti xilaattii dibuudhaanii gurraacheessuudhaan hadheessuudhaanii uummata burjaajeessuudhaanii rakkina adda addaadha amma kan dhagaa jiru. Nuti sagantaa akkasii kan qopheessuu qabna boolii keenya baasnee uummati keenyas sabi keenyas beekuu qaba jennee kana kan qopheessuu barbaanne sababa kanaatiifidha. Fakkeenyaaf anamman beekuutti dhugaan jiru akka beeknutti Turtii Eebbifamoon abbaan keenya Abuna Naatnaa'el muudama Phaaphaasummaadhaan muudamanii kutaalee biyyoota lallabaa Oromiyaa keessatti socho'anii booda tajaajila mana kiristaanaa keenyaa ittuu irra caalaa ifaa bareedaa ummatis gammadaa jijjiiramni baay'ee hojiin guguddaa akka hojjetamaa jiru beekna. Kana galagalchuudhaan garuu Eebbifamoon abbaan keenya heddii isaan tajaajilaman jalqabaniiti manneen kiristaanaan cufamanii keessumaa immoo kan nama kolfisiisu abbaan keenya dhamayinaa fi hawwii isaan tajaajila afaan Oromoo bal'isuuf qabanii addadha beektu. Bakka dhaqanitti kan ittiin beekamanis immoo biyya keenya keessatti kanaan beekamu miidiyaa hundumaa irratti beektu. Tajaajila afaan Oromoodhaan ituu beekamanii adda dureetu ta'aa jiranii abboolii kan biraa wajjin galagalchee diinni immoo maal jedhee haasa'a akka isaan Eebbifamoon abbaan keenya tajaajila afaan Oromoo akka isaan tajaajiluu hin barbaanne namoota tajaajilanis immoo akka isaanii ari'atanii fa'aa taasisanii galagalchanii haasa'u. Nuti kan beeknu dhugaan fakkeenyaaf mana abbaa keenyaan mana kiristaanaa Amboo qulqulleettii haadha keenya Kidaane Mihiratatti fakkaata. Wangeela kitaaba wangeelaa Amaariffaa isinii fidnaan televezyiiniidhaan tamsaasa kallattii darbu irratti wangeelli inni banamee jiru Amaariffatu irratti dubbifamaa jira. Eebbifamoon abbaan keenya garuu
afaan Oromootiin achuma qilleensa irratti hiikuudhaan achuma achitti automaatikii achumatti hiikuudhaan afaan Oromootiin wangeela sana dubbisaa turtan. Nuti wangeela afaan Oromoo sinii qabanii waan dubbisaa jirtan nutti fakkaatee ture na TV'tti ilaallu. Olee bulee gaafa jiru garuu kan dhageenye maalidhaa? Wangeelli guyyaa sanaa abbaa keenyatti banameetti kenname akkasitti afaan Amaariffaadha. Baay'ee raajiidha. Isaan garuu achumatti qilleensuma irratti sakandii matti afaan Oromoodhaanii hiikanii dubbisaa turani kun raajiidha. Hafuura qulqulluutti raasaa moo kana dura kamitti maaluma taammirii maadha kun jennee baay'ee raajeeffanne. Warrumtu muuxannoo waggaa baay'ee qabnullee kana gochuudhaaf yeroo barbaannaa dubbisnee xiinxallee itti yaadnee kaanee kana goonaa. Eebbifamoon abbaan keenya garuu qilleensuma irratti akkas tajaajilanii dubbisanii tajaajilaa turan kan jedhu namoonni baay'ee raajeeffachaa jiru. Boolee mana kiristaanaa Finfinnee Booleetti illee seenaa mana kiristaanaa keenyatti hangafni Phaaphaasii televezyiiniitiin kallattii tajaajila darbuudhaan Finfinnee Annuura Finfinnee Boolee irraa tajaajila afaan Oromoo kennaa turtaniitu. Bakka hundumaattis isaanis hin beekna. Garuu seexanni immoo aareera. Hojii hamaa uummata ittiin burjaajessan uummati keenya ittiin dogoggorsuu kan jedhan jalaa bishaan itti naqxanii jalaa bucheessitanii tajaajilatti inni cimtanii fi iddii abbaan keenya dhufanii fi tajaajilli irra caalaa utubamee jabaachaa deeme gatii ta'ee fi egaa diinni in aara gatii ta'eef kan aaree gubate haasa'a. Haa ta'uyyuu malee ifi hojii abbaan keenya hojjetan immoo ifa ba'uu qaba gatii ta'ee fi mee eebbifamoo abbaa keenya tajaajila afaan Oromoo ilaalchisee biyyoolii kutaalee biyya lallabaa isin bulchitan keessatti erga isin deemtanii booddee hojiilee hojjetan isinillee ejjennoo isin qabdanii fi hojiilee hojjechaa jirtan maatiiwwan Dungoo miidiyaatii fi ituu dhimma kanarratti tajaajila afaan Oromoo ilaalchisee tajaajila isin kennaa jirtan ituu ni ibsitanii abbaa keenya. Galatoomi neetworkiin anke dhagaan jira abbaa keenya hankoon nagaama eebbifamoo abbaa keenya na biraa neetworkiin isin biraa addaan citee natti fakkaata obsaan eegganna. Nagaamamni amma abbaa keenya? Nagaama. Tole egaa eebbifamoo abbaa keenyaa sababa konneekshiniitiin xiqqoo addaan citee ture amma nagaama. Egaa gaaffii gama tajaajila afaaniitiin inni isin gaafachaa ture itti nuuf fufaa abbaa keenya. Galatoome egaa akkuma beekamu tajaajilli afaaniin akkuma sila sitti hime anaaf haaraa miti tan dhaladhee tan guddadhee afaanan ittiin hiikee ammas immoo ogummaa kanatti eega dhufnee booddee akka eeyyama Waaqayyoo kutaalee sadan kana keessatti bakka qiddaaseen Oromiffaa hin jalqabamne akka jalqabamu taasisuudhaan bakka macaafa qiddaasee Oromiffaa qabu dhabani amma humni danda'utti erguudhaan tajaajila kana itti fufaa jirra. Yaadaagaa tajaajila hafuuraa irratti qormaanni hin jiru jedhamee hin yaadamu. Akkuma sila kaasetti sobaan warri waa tokko tokko haasaan isa jettee kaaste wajjinis wal qabatee sobni har'a hin uumamne. Sobni duruma jira. Jalqabumarraa ka'ee sobni jira. Sobduunis jira. Sobdoonnis jiru. Sobnis jira. Abbaan sobaas jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma dubbate abbaan sobaa diiyaabiloosii jedhe. Abbaan sobaa diiyaabiloos taanaan sobduun yookaan immoo warri soban immoo ijoollee diiyaabiloosii jechaadha. Maaliif
nuti gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin yaa abbaa keenyaa jennee waamna miti. Abbaa dhugaa waan ta'eef, abbaa keenya waan ta'eef yaa abbaa keenyaa jennee waamna. Samiirra kan jiraattu jennee kan waamnu abbaa keenya waan ta'eef. Akkasumatti immoo abbaan sobaa diiyaabiloosii, soba kan uume diiyaabiloosii, abbaa sobaa jedhama jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma dubbate soba kan jalqabe sobaan Addaamiif Hewaan kan dogoggorsiise jalqabarra diiyaabiloos waan ta'eef ammarraatti illee diiyaabiloos akkasumatti itti fufee namoota baay'ee dogoggorsaa jira jedhee tayyaadha. Maaliifi isaan abbaan Naatnaa'el tajaajila Oromiffaa hin jaallatanii yookaan immoo tajaajiltoota Oromiffaadhaan tajaajilan ni ari'uu jechuun kuni isuma dhugaa dubbachuudhaaf dhibbaa dhibbatti soba. Kana nama dhiisi seexannuu kaayyoodhuma isaa waan ta'eef oo ta'e malee kana garuu innuu nama na jedhee yaadu garuu kaayyoon isaa dogoggorsuu waan ta'eef sobsiisuu waan ta'eef namootarra bulee har'as hin sobsiisa. Maaliifi ani waanan dubbadheef osoo hin ta'in wanti lafti jiru mul'ataadha, qabamaadha. Waan qabeeffama qabu haasofna malee waan hin jirre haasa'uu hin danda'an. Kanan ani hojjedhe osoo hin jedhee hin mul'ata, ni beekama. Uummanni ni beeka, waan lafarra jiru ni beeka. Oromiffaan nun tajaajilani jedha uummanni kun. Oromiffaa hin jaallatani jedha uummanni kun. Dhugaa dubbachuudhaaf warri kana jedhan kaayyoon isaanii garuu kan biraadha jedhee yaada. Nan kadhadhaaf malee garuu akka dhugaatti isaan deebisu. Sobni hamaadha. Sobni waa ilma namaaf, dhaloota namaaf Waaqayyo waggaa hedduudhaaf, waggaa dheeraadhaaf kan wal dhabsiisee ture hin bar sobni. Dhaloota namaaf Waaqayyo addaan baasee waggaa 5,500 guutuu kan adda baasee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos illee samiirraa gadi bu'ee qulqulleettii dubroo Maariyaam irraa dhalatee foon keenya uffatee addunyaa kanarratti deddeebi'ee du'a keenya du'a keessaa kan nu kaasuu danda'e sobaan waan ka'e miti kun hundi kan dhufe. Diiyaabiloos sobee Addaamiif Hewaaniin sobee sobsiisee Waaqayyo irraa adda baase. Kanaafuu har'as garuu warri soban ijoollee diiyaabiloos. Kuni beekamaadha. Abbaan sobaa diiyaabiloos waan ta'eef abbaan keenya nuuf Yesuus Kiristoos abbaa keenyaa jennee waan kadhannuuf. Warri sobanis immoo akkasumatti ijoollee diiyaabiloos jechaadha. Maaliifi namuma sobe kana otoo deemtee gaafattee abbaa keenyaa samiirra kan jiraattu jedhee Yesuus Kiristoosiin ni kadhata. Ani garuu ilma diiyaabiloosii jedhee hin dubbatu. Hojii isaatiin garuu ilmuma isaa jechaan osoo hin ta'in hojii keenyaan karaa malee gorree karaarraa gorree hojii diiyaabiloos hojjetu hojjannaan ijoollee diiyaabiloos ta'uudha jechaadha kun. Kanaafuu ani humni koo amma danda'u fedhiidhaan jaalalaan Oromiyaa irratti akkan Oromiffaan tajaajilu maal eenyuun na dirqamsiise fedhii kiyyaanan tajaajilan bara. Fedhii kiyyaanan tajaajila. Jaaladheetan tajaajila. Biyya kooti. Biyyan itti dhaladhe, biyyan itti guddadhe. Kan jallate sirreessuudhaaf fedhiin qaba, inaaffaayyuu qaba biyya kootiifan. Oromiyaa irratti sirritti waan hojjetamuu qabu hojjedhee amma humni koo danda'u amma lubbuun koo jirtutti waan gaarii hojjedhee darbuudhaaf waan hin hojjetamne abbootii keenya irraa waan hafe waan isaan hin hojjenne ani immoo hojjedhee darbuudhaaf isa hin hojjetamne irratti inaaffaayyuu waan hin qabuuf kanaafan tattaafachaa jira jechaadha. Garuu akkan sila dubbadheetti mannee kiristaanaa gara 1,000 olitu jira
akkuma beektu atis Wallagga irrattis lixa Shawaa Horroo Gudurruu irratti gara kumaaf meeqaa oliitu jira. Kana hunda garuu yeroo tokko waliin ga'uudhaaf waggaa tokko keessatti guyyaa meeqatu jira. Yeroo tokkoon hunda waliin ga'u waggaa tokkotti illee fakkeenyaaf hojii hanbiraa dhiisee otoon manneen kiristaanaa hundarra naannaa guyyaadhaan hojii hanbiraa dhiisee guyyaadhaan illee otoon manneen kiristaanaa hunda ilaaluun daawwachuun qaba jedhee otoon irra naanna'ee waggaadhaan guyyaa meeqatu jira? Guyyaa 300 fi meeqatu jira gaa nan ga'u jechaadha. Waggaa sadittuu waliin hin ga'u jechaadha kana. Kanaafuu ani immoo gaa hafuuras miti yeroo tokkoon bakka hundatti argamuu hin danda'u. Akka eeyyama Waaqayyootti amma Waaqa galannaa ga'u xaayishaatti xalqimna akkuma beektan barreen gaddaa qindeessinee amma manneen kiristaanaa cufaman illee barsiisuutti jira. Uummata keenya wajjin waldaa adda addaa wajjin taanee amma cimuutti jirra. Hojii gaarii hojjechuutti jirra. Manneen kiristaanaa cufaman illee banamuutti jiru. Tajaajiltoota amma ramaduutti jirra. Baadiyyaarra warra jiran illee warri cufaman illee fakkeenyaaf lixa Shawaarratti manneen kiristaanaa 20 bansiisneera. Manneen kiristaanaa 20 bansiisuudhaaf mana kiristaanaa tokkoof tajaajiltoota 3 ramadnee walitti meeqa ta'a jedhachaa tajaajiltoota 60 ramadnee jechaadha. Horroo Gudurruu irratti 15 bansiisneera. Wallagga Bahaa irratti 15 bansiisneera. Ammas immoo ittuma fufaa jirra. Lallaboota wangeelaa ramadaa jirraa. Hojii gaarii hojjechaa jirraa. Egaa hunda garaa ga'uudhaaf hunda gammachiisuudhaaf immoo ana dhiisiti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos iyyuu yeroo sana gaa hundi ittiin gammanne warri gaarii barbaadan gammadanii yommuu duukaa bu'an warri barbaanne immoo waan biraa akka odeessan yeroo sana beekamaadha. Kanaafuu hunduu Waaqayyoon hin galateeffatu bara. Kan argate yommuu galateeffatu kan dhabe immoo maammaara. Komii isaa dhiyeessata. Komii isaa dhiyeessa jechaadha. Inni fayyaa yommuu galateeffatu dhibamaan immoo komii isaa dhiyeessa ni komata jechaadha. Hunduu Waaqayyoon galateeffataare. Kanaafuu anaanis immoo hunduu na galateeffata jedheetanii miti kanan tajaajilan. Waaqayyoon gammachiisna laata amma humna keenyaa uummata tajaajila dhabe kana amma humna koo tajaajileen Waaqayyoon kan itti galateeffatamu uummanni immoo amma humna keenyaa kan ittiin gammadu hojii hojjechaa jirra. Kun immoo uummata keenya bira jira. Kana gaafachuunis ni danda'ama. Homaa rakkoon qabu biyyaan baane uummata keenya keessa jirraa. Tajaajila keenyarra jirraa. Hunda gaafachuun danda'ama. Dhiyootti eenyummaanu dhiyaatanii gaafachuun danda'ama. Warrumti itti irrate illee nutti irrate jedhanii warri odeessan illee akkuma ati duratti kaafte dhiyaatanii kuni nutti hirrateera jechuu wayyamoo bakka biraa deemanii kan odeessuu wayya. Kana nuti tajaajillee kuni nutti hirrateeraa kan argachuu qabnayyuu hin argannee jedhanii nuun gaafachuu wayyamoo bakka biraa deemanii odeessuu wayya. Garuu ani kanan itti amanu nutti hirrateera jedhanii warri komii dhiyeessan illee duraan dursa komii isaanii dura gaaffii isaanii dhiyeeffachuu barbaachisa jedheetan yaada. Atiin bar Waaqayyoon komachuu kee duraan dursa
isa si godhameef galateeffachuu qabda. Garaan yoo si dhukkube sammuun kee fayyaa waan ta'eef galateeffachuu qabda. Harki yoo si dhukkube miilli kee waan fayyaa ta'eef galateeffachuu qabda dura. Gurri kee yoo dhibame iji kee waan fayyaa ta'eef galateeffachuu qabda dura. Sana booddee isa si jalaa hirrate immoo gaafachuu ni dandeessaa jecha. Komii kee dura gaafachuudha barbaachisa. Isa dhabdee sana argachuudhaaf komii osoo hin dhiyeessin dura gaafachuu barbaachisa. Gaafattee yommuu dhabdellee komii dhiyeeffachuu dandeessa. Duran bar Waaqayyo kana na dhowwate jettee Waaqayyoon komachuu kee dura yaa Waaqayyo kana nan dhabee naa kenni jechuu barbaachisu duraan dursa. Dhugaadha. Sana booddee Waaqayyoon illee komachuu dandeessa. Waaqayyoon illee komannee eessayyuu ga'uu baanne jechumaaf jechaadha. Kanaafuu ani annatti dhaga'amu warri komatanis oduun dhaga'e eessayyuu ani bare hin agarres wanta akkanaa jiraa. Duraan dursa warruma komataniiru jedhamellee dhugaa dubbachuudhaaf miidiyaa keessan irrattan argani. Duungoo miidiyaa irrattan arge malee isa durani hin agarres waan jedhanis hin dhageenye eenyufa akka ta'anis hin agarree eessa akka dhufanis hin beekne maal akka barbaadan illee hin beekne miidiyaa keessan irrattan arge nun tajaajillee nuufaa ka'anii yommuu jedhanii miidiyaa keessan irratti duungoo miidiyaa irrattan arge. Isumayyuu baay'ee na dinqisiiseera. Bakka tokkotti immoo eessaa dhuftanii jedhamanii yommuu gaafataman bakkuma dhufanii illee hin beekne isaanis egaa ergamanii dhufanii ta'uu hin beeku. Bakka dhufanii iyyuu waraqaarraa ilaalanii bakka dhufanii nutti himanii egaa garuu hirrinni tokko tokko immoo nutis ani Waaqayyo miti Waaqayyo iyyuu hunda siin guutu hundi sii guuteera hunduu sitti tolee jiraatta amma Waaqayyo iyyuu hunda nuu guuta an siin hin bar isa tokko si kennee isa kan biraa immoo si dhowwatee kan biraatti kan kennu akka walii guuttaniif ati hirrina isa tokko akka ati guuttuuf inni tokko immoo hirrina kee akka guutuuf hirrisuu dandeenya bar tajaajila keenya irratti bar hirrisuu ni dandeenya bar hafuura waan hin taaneef hanqinni jiraachuu danda'a garuu hanqina sana guutuudhaaf wal gargaaruu barbaachisa jedhee yaadan yaada walii laachuu yaada gaarii walii laachuu yaada gaarii dhiyeessuu ana bira soo ta'e abbaa keenya kun irra teeraa jedhanii gaafachuu ni danda'a. Balballi keenya banaadha. Eessumattuu anaan argachuun ni danda'a. Kanaaf qaamaanis dhufanii nu gaafachuu ni danda'u. Silkiidhaan irree bilbilaan illee nu gaafachuu ni danda'aman bara hirrina qabna jedhanii warri yaadan kuni nutti irra teeraa kan tajaajila akkanaa argachuu qabna iyyuu hin arganne jedhanii warri yaadan hoo jiraatanis tajaajila akkanaa argachuu qabna jedhanii gaafachuun bar danda'ama. Yeroo ammaa maali ifarra jirran bar dhoksaan jiraa. Wanti hojjetamu hundi bar ala jiran bar tajaajilli hanqinni keenyas jabinni keenyas dadhabbiin keenyas ala jira rakkoon qabu hunduu ifarra jirran bar har'a teknooloojii kana fakkaatu har'a hunda bira addunyaan tokko taatee mandara tokko taateetti jedhamee taasifama miti. Waan hunda ilaaluu danda'an bar uummanni keenya sobuun maaf barbaachisa? Uummata sobnee eessa geenya? Ifarratti sobuu danda'ama? Waan akkatti ifaan ilaalamu sobuunis barbaachisaadha jedhee garuu yaadu. Haa ta'u malee amma yeroo ammaa
garuu tajaajila qooqaa wal qabatee kaleessarra har'a fooyyessineerra. Kaleessarra har'a cimneerra. Jabaanneerra jedheetan yaada. Qormaanni immoo maaliif jiraataa jedhamee yaadamu jiraachuus qabaa. Kaleessas jira, har'as jira, borus ni jira. Kanaafuu akkanattan ilaala. Ani garuu anaan kuni narra gaheera, akkana na godhaniiru, akkana na taasisaniiru, akkana naan jedhaniiru, sobaan akkana naan jedhaniiru jedhee eenyuma waliinuu inaasofnes komii eenyuma irrattis hin dhiyeessine dhugaa dubbachuudhaaf har'umallee kanan kaase komachuudhaaf osoo hin ta'in yookaan immoo komii koo dhiyeessuudhaaf osoo hin ta'in dhiifaman gaafadhaa. Haalumti isaa na dinqisiisee atis kaafnaanani waan kana kaasi jechuudha. Baay'ee gaariidha. Dhugumatti eebbifamoo abbaa keenyaa haala bareedaadhaan nu kaastanii ammas kan ilaalaa jirru jaalala keessan haasaama keessanittis kan immoo kan dubbisaa jirru dhiifamaa faraaraaf jaalalaaf tajaajilaaf dhameena isin qabdanidha. Dhugumatti eebbifamoo abbaa keenyaa umurii dheeraa nu jiraadhaa jennee eebbi keessan ammallee hunduma keenyarra oolaa bulu. Egaa eebbifamoo abbaa keenya amma kanaan wal qabatee gidduu sooshaal miidiyaa irratti wantoonni tokko haasa'amaa turan sana irratti namoonni baay'ee hojii abbaan keenya hojjechuudhaaf karoorfatan baay'eedha. Hojii isaan hojjechaa jiran cimaadha. Seenaa gurguddaadha galmeessisaa jiranii. Diinni immoo kana aaree isaaniin gufaachisuudhaaf, isaaniin immoo hamilee isaanii tuquudhaaf, isaaniin karaa isaanii irraa immoo akka isaan maqanii dhiisanii iddoo sana nattaafu maaltu kana duukaa mataa nama waafachiise. Barbaannaan Ameerikaa, barbaannaan Awurooppaa, barbaannaan biyya kan biraa dhaqee nagaan tasgabbaa'een jiraadhu jedhanii akka isaanii mararfatanii hojii isaa gurguddaa amma eegalan kana dhiisanii akkuma isaanii amma tokko wanni keessa seenaniifidha. Abdii akka isaan kutaniifidha. Abbaan keenya kanarratti maalu akka gara booddeetti nu jalaan jennee fi maalii hagoonu nunillee haala maalii keessa jirru eenyurraa maaltu eegama kan jedhan jiru. Abbaa keenya maal jettu kanarratti? Dhugaa dubbachuudhaaf ani kanaan haamileen koo hin tuqamu. Waan akkanaatiif ani gurra hin qabu. Gurra isin kennu. Maaliifi kaayyoo koo beekaa, of beekaa, ogummaa kanattis akkamitti akkani itti seene yookaan immoo maaliif akkan itti seenes beekaa. Har'a miti qormaanni har'as qofa miti. Durumaa jalqabee jiranni garuu Waaqayyo wajjin hunda moonee har'a geenyeerra gara fuulduraattis mo'aadhuma deemnaa. Hanga bara baraatti immoo addunyaa kanarra hin jiraannu. Ani tajaajila koo dhiisee eessumayyuu dhaquus fedhiin qabu eessumayyuu dhaqu biyya koo gateessan deema. Biyyan itti dhaladheerra hin jira. Waaqayyo maqaan isaa galateeffamu. Ana biyyarraayis nan fageessine biyyuma itti dhaladheerra na kaa'ee jira Waaqayyo. Uummata na jaallatuuf uummata ani jaalladhu tajaajilaan jira. Uummata kana gatee immoo eessumayyuu deemuudhaaf fedhiis hin qabu. Tarii warri kana yaadan hoo jiraatan kana yaaduus hin qabdaniin jedhaa. Garuu tajaajila keenya gargaaruu qabdu jedhee tajaajila. Maaliifi abinatti timirti beetii isa jennu baay'inaan ijaaruu nan barbaada, bu'uura kaa'uu nan barbaada, barattoota barsiisuu nan barbaada, babal'inaan itti fufuu qabna jedhee yaada. Akkuma sila dubbanne manneen kiristaanaa cufaman bansiisuudha fedhiin koo. Tajaajila keenya hanqina hirrina nu keessa jiru itti guutaatii deemne tajaajila keenya babal'isuu barbaachisa jedhee yaada. Qooqa keenyaan sirriitti babal'isnee tajaajila keenya itti fufuu qabna jedheetan yaala. Keessumattuu lallaba wangeelaa inni immoo imaanaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa
fudhanne itti babal'isne itti cimsine tajaajiluu qabna jedhee yaada. Misoomaanis wal qabatee waan baay'ee yaadaa jirra. Fakkeenyaaf akkuma beektu magaala Naqamtee irratti illee gamoo 7 daraja. Darbii 7. Darbii 7 jecha. Gamoo abbaa darbii 7 ijaaruudhaaf bu'uura keenya amma qofforuutti yookaan diiguutti jalqabneerra. Isa immoo Wallagga Bahaa irratti qofa osoo hin ta'in Horroo Guduruu irrattis an akkanaa hojjechuudhaaf, lixa Shawaa irrattis an isa fakkaatu hojjechuudhaaf karoorfanneerra, kaayyoo akkanaa qabna. Inni immoo maaliif fayyadaa? Bataskaanota yookaan immoo manneen kiristaanaa baadiyyaa irra jiran cufamanii warra jiran bansiisuudhaaf. Bataskaanni keenya kutaan lallaba keenyaa akka of danda'u amma yoomitti xilaa gadi garagalchinee kadhanna of dandeenyuu qabnaa jedhee yaadan. Inni amma xilaa gadi qabnee kadhannu kun ittiin fufuu jireenyumtillee ulfaachaa deemaa. Namni jireenya isaa mo'ee xilaa garagalchinee isa kadhannuuf namni kennuu danda'u boruu dhabuu dandeenya. Kanaafuu har'a of danda'uu qabnaa. Of dandeenyee sosocho'uu qabnaa jedhee yaada waanan qabuuf manneen kiristaanaa hundi eeyyama Waaqayyo ta'ee osoo of danda'anii gaariidha jedhee yaadan. Kanaafuu misooma isaanii cimsanii lafa warri qaban lafa isaaniitti fayyadamanii suuqii warri qaban suuqii isaaniitti fayyadamanii isaan immoo daa'ima barsiisanii ijoollee isaanii barsiisanii tajaajila bataskaana keenya guutuudhaan itti fufuudhaaf gargaarsa barbaada. Warri odeessan otoo nutti hiikanii nu gargaaran. Oduun hojiin ta'u yaada. Garuu hojiin immoo oduu ta'ee odeeffamuu danda'a. Kanaafuu yaada biraas warri qaban nutti hiikanii nu haa gaafatan. Hanqinni maal akka ta'e, hirrinni maal akka ta'e waliin haa guunnu haa dhufan hime. Waliin taaneetti haa guunnu isa irrata. Nurraa deemanii jedhu eessa deemna? Biyya keenya gannee eessa deemna? Garuu kanallee namuma 2-3tu jedhe waan miidiyaa irratti dubbatamee fi baay'ee fakkaatee tarii akkas fakkaata ta'a malee namuma uummanni koo na jaalata jedhee yaadan. Yommuun tajaajilus jaalalaan tajaajila. Uummanni koos na jaalata. Anis uummata koo nan jaalladha. Fedhiidhaan jaalalaan tajaajila waan ta'eef haamileen koo waanuma tuqamuyyuu hin qabu. Tuqamees hin beeku gara fuulduraattis hin tuqamu. Kana yaadinaa homaa rakkoon qabu. Eeyyama Waaqayyo ta'ee fayyina nuwaa kennu biyya keenya biyya nagaa nuuf haa taasisu malee tajaajila keenya cimsinee itti fufna jedhee yaada. Baay'ee nama gammachiisa. Eebbifamoo abbaa keenya ammallee waamicha abbummaa isaanii, waamicha jaalalaa, waamicha nageenyaa, waamicha araaraadha kan dabarsaa jiranii. Ijoollee koodha waan ta'anii fi bitaaf mirga duraaf duuba waan jennu hin qabnu. Rakkinni jirallee yoo jedhame warri rakkina qabna jedhanii achi ba'anii haasa'uutu hin ta'in wal teenyee walitti siqannee walitti dhiyaannee rakkina mana kiristaanaa keenyaa ilaa filaameedhaan mareedhaan haa hiiknu waliin haa hojjennu kan jedhu dhaamsa jaalalaa baay'ee kan garaa nama nyaatudha. Abbaan keenya kan nu dabarsanii dhagaanatti darbatanii naariyatanii maqaballeessiidhaan wanta adda addaa irratti raawwatan jedhanii abaaruutu hin ta'in lakkii ammallee warri rakkina qaba jedhanii dhufanii waliin haa hojjennu kan jedhu ergaa jaalalaa nu dabarsanii Eebbifamoo abbaan keenya ammallee eebbisaanii hunduma keenyarrayyuu oolaa bulu. Egaa abbaa keenya amma sagantaa keenya gara goolabuutti adeemaa jirra. Maatiiwwan Dungoo miidiyaa baay'een isaanii irri caalaa biyyan baallee kan jiran jiru kan kallattiidhaan hordofaa jiranii ijoollee keessan biyyan baa jiraniif
Awurooppaas, biyya Arabaas, Ameerikaas, biyyoota adda addaa ta'anii warra isin hordofaa jiruu fi ergaa fi eebba abbummaa nu kennitanii akka nu jajjabeessitan midhuma irratti maatiiwwan Dungoo Miidiyaadhaa fi eebba abbummaa keessan akka nu laattanidha kan hin afeeru amma abbaa keenya. Galatoom egaa biyya alaa biyya adda addaa warri jirtan ijoolleen keenya bakkuma jirtanitti Waaqayyo nagaaf fayyina isiniif haa kennu. Biyya ormaa biyya alaa anis itti jiraadhee waanan argeef ulfaataa akka ta'e akka garaatti akka namatti hin tolle beekamaadha. Waan baay'ee keessa dabartanii akka jiraattan waan ulfaataa keessa dabartanii akka jiraattan jireenyis ta'ee akka biyya ofiitti akka namatti hin tolle ilaaleeraanis argeera. Biyya ormaatti biyya alaatti waggaa 50 keessa turanii waggaa 30 keessa turanii waggaa 20 keessa turanii garuu akkuma keessummaatti of ilaalu maree akka biyya ofiitti in ilaalanii kanaatis beektaa anis illee argeera waanan keessa jiraadhee argeef keessummummaatu sitti dhaga'ama malee biyya koon jira jettee tasgabbooftee kan itti jiraattu miti biyya alaa. Kanaafuu uummanni keenya ijoolleen keenya warri biyya Arabaas ta'ee Awurooppaas ta'ee Ameerikaas ta'ee biyya adda addaa warri jiraattan yaanni akkanaa waan akka sin keessa jiru anis nan beekaa utundumtu akkasuma nutti dhaga'ama waan tureef garuu abdiin keessan biyya keessanii amantaa keessanii Waaqayyo keessanii kanaafu achi teessanii illee ishii hojjettanii argattan illee maatii keessaniif ishii isarraa hafte immoo mana kiristaanaa keessaniif bataskaana keessaniif biyya keessaniif bakka adda addaatti kennuudhaan dirqama keessan ba'aa akka jirtan ni beekamaa inuma dhageenya bakka adda addaatti bataskaanni akkana ta'e manni kiristaanaa akkana gubate yommuu jedhamu isinitti boo'amee kana dura hin beeknu atillee waliin anillee lubni tokko aanaa Jimmaa Arjoo keessatti rakkoon tokko nutti qaqqabee luba tokko anillee sittimee Waaqayyo si haa eebbisu atis jiraadhu hojii keessa Waaqayyo siif haa eebbisu akkasumatti atillee namootuma beekturraa walitti qabdee qarshii 150 nu laattee turte anis isa deemee kenneetan eegasii akkuma beektu Waaqayyo kan galateeffame haa ta'u ijoollee koo walitti qabee eegasii qarshii miliyoona 1,500 geessee itti kenneetan furmaata argannee har'a garuu bilisa ba'anii bataskaannis bilisa baatee walitti qabaa qarshii miliyoona 1,650 jechaadha. Anati nu laatte wajjin jechuudha. Kanaafuu akkanatti ijoolleen keenya gargaarsa waan godhaniif ammas cimaa itti fufaa amantaa keessaniin cimaa koronaanis egaa kadhannaa gooneerraa ammas inuma kadhannaa Waaqayyo ammammaatti nu eegeeraa baay'ee miidhamnee nagaadhumaan jirra ammammaatti of eegnee osoo hin ta'in Waaqayyo nu eegeeti. Beektaa jireenya keenya beektu hundi keessan akkamitti akka jiraannu beektu of eeggannee miti of eeggannoo keenyaan osoo hin ta'in eegumsa Waaqayyootiin ammammaatti fayyinaan jirra. Siniinis bakka jirtanitti Waaqayyo nagaaf fayyinaan isin haa eegu. Umurii fayyinaa haa laatu. Hojii keessan hunda isiniif haa eebbisu. Hojii hojjettaniin sinis gammaddanii Waaqayyoon kan ittiin galateeffattan sin haa taasisu. Hojii hafuuraa, hojii lubbuu kan ittiin hojjettan sin haa taasisu. Waaqayyo sin haa eebbisu. Biyya keenyas immoo biyya nagaa, biyya jaalalaa, biyya tokkummaa nu taasisee fagoo warri jirtanis biyya alaa warri jirtanis biyya keessanitti deebitanii
maatii keessanis ilaaltanii deddeebitanii hojjettanii akka argattan nagaan baatanii akka nagaan galtan Waaqayyo isin haa eegu, Waaqayyo isin wajjin haa ta'u, hunda keenya bakka bakka jirrutti hojii keenya nuuf haa eebbisu. Yommuu biyyi nagaa ta'u immoo hojjechuufis biyyi nagaa ta'uu baannaan hojjechuu dhiisii isuma nyaachuuf dhiyeessite illee gurfachuu hin dandeessu jechuudha. Kanaafuu biyyis nagaa ta'uu qaba. Biyya keenya nagaa nuuf haa taasisu. Jibba nurraa haa balleessu Waaqayyo. Jaalala nuuf haa kennu. Qormaanni adda addaa bataskaana keenyarra akka jiru, hunda keenyarra akka jiru beekamaadha. Ani garuu qormaanni akkanaa nurra ga'eera, akkana taaneerra jenne boo'uu osoo hin ta'iin qormaata nurra ga'u keessa dabarree hojii qabatamaa qabu hojjechuu nu barbaachisa jedhee tan yaada. Maaliifi qormaanni nurra hin ga'iin jechuu hin danda'amu. Maaliif eenyurra hin geenye nurra ga'uu dhiisa. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qormaata akkamii keessa akka darbe beekna. Ijoollee isaa taanaan silaa kana keessa darbuun keenya beekamaadha. Addunyaan kun waan isatti toleef nuti toluu qaba. Isatti toleera. Nuttis ni tole jennee iyyaannu. Garuu hojii nurraa eegamu waan hunda keessa dabarree hojjechuu nurraa barbaachisa. Nu jajjabeessa malee nu laaffisu qormaan. Nu cimsa malee fuulduratti akka fiignu irra jireessa akka hojjennu nu taasisa malee duubatti nu deebisu. Sinis kana beektanii qormaata adda addaa waan sirnirra ga'u jireenyaanis ta'e hojiidhaanis ta'e waan sintitti qaqqabu yoo jiraate abdii osoo hin kutatiin cimtanii amantaa keessanii jiraachuu qabdu jedhee tan yaada. Kan irratti immoo Waaqayyo itti nuuf haa guutu. Bakka bakka jirtanitti Waaqayyo isin haa eebbisu. Atis Liqa Diyaaqonaat Abrahaam galatoomii hojii gaarii hojjechaa jirtaa. Uummata keenya dammaqsaa jirtaa. Hojii cimaa jirtu obboloota kee wajjin jechuudha. Dungoo miidiyaa irratti warri hojjettan hundi keessan engadda argeeraa an akka Maggaabee Addis faa cimtoota baay'ee cimtoota jirtu waan ta'eef cimaa jabaadhaa uummata keessan barsiisaa dammaqsaa itti fufaa Waaqayyo isin haa gargaaru kan irratti itti isiniif haa guutu hunda keenya Waaqayyo nagaa fayyinaan nu haa eegu jedha. Ameen, ameen. Abbaa keenya dhuguma dhugaatti Waaqayyo gooftaa eebba keessan hunduma keenyarraa haa bushu. Baay'ee nama gammachiisa, baay'ee namatti tola. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaa har'aatti kan xiyyeeffanne eebbifamoon abbaan keenya galateeffamoon Abuna Naatnaa'el eenyudha? Muuxannoon jireenya isaanii maal fakkaataa? Eessaa ka'anii eessa ga'anii kan jedhu qofarrattidha kan xiyyeeffanne. Eebbifamoon abbaan keenya hojii isaan hojjetan tokko lama sadi jennee lakkoofnee dubbanna taanaan yeroo dheengaddas argitaniitu qophii irratti haasa'umaaf illee namoota carraan kenninedha dhorkaan ture. Sababni isaas kam qabnee kam dhiisna bal'aadha inni mataansaa irra caalaatti immoo ifa gatii ta'eef hojiin isaanii qilleensa irratti kan haasa'amu tun ta'e kan harkaan qabamu kan ijaan ilaalamu kan qaamaan bira ga'anii ilaalan ifa waan ta'eef irra caalaatti yeroo sagantaa biraatti immoo hojiiwwan hojjetan akka dookumantariitti iyyuu goone isiniin ga'uu isiniin beeksisuu uummata keenyaan beeksisuu kana itti fufna. Abbooliin keenya hojiirra jiru, Waaqayyoo hojiirra jira. Nuti immoo egaa abboolii keenya cinaa hiriirree tajaajila mana kiristaanaa saffisiisu irra caalaa isa kaleessa irra caalaa tawaayidoonni godinaalee Oromiyaa keessa kutaalee biyya lallabaa jiranitti immoo hirina jiran waliin guutaa waltumsaa wal jabeessaa akka deemnuuf qajeelfama ajaja abboolii keenyarraa fudhachaa maal goonuu abboolii keenyaa jennee isaanirraa ajaja fudhachaa kallattii isaan nuu kaa'aniini tajaajila mana kiristaanaa keenyaa babal'isuuf akka nuu ta'uu fi eenyummaa abboolii keenyaa abboolii kee barii mana kiristaanaa kees barii jennee mata duree kanaanii muuxannoo jireenya tajaajila abbaa keenya eebbifamoo Abuna Naatnaa'el hangafa Paaphaasii biyyoota lallabaa Wallagga Bahaa Horroo Guduruu Wallaggaaf Shawaa Lixaa waliinidha kan qophii addaa taasisne.
abbaa keenya eebbifamoon egaa yeroo isaan qaban irraa aarsaa taasisanii waan waliin turaniif guddaa gammanneerraa eebba danuu barakata danuu arganneerraa abbaan keenya xumarratti egaa eebba isaaniitiin nu gaggeessu isaanii dura garuu waa dhaggeeffannee egaa waraabima wayiillee faaruma gabaabduu wayii jalqabneerra waan ta'eef isaanii abbaa keenya waa xiqqoo akka goranuu buuftanii kabajamtoonni daawwattoota keenyas in eegu waan ta'eefi faaruu akka nu dhageessistanii kabajaan hin gaafadha abbaa keenya. Faaruu gaa suuta yaadannaa. Maaliin fakkeessinaa daa'uma keenya. Maaliin fakkeessinaa gooftaa keenya. Addaa keenya giftii keenya. Qulqulleetti eeyyee Maariyaame maaliin fakkeessina eeyyee addaa keenya giftii keenya qulqulleetti eeyyee Maariyaame maaliin fakkeessina maaliin fakkeessinaa daa'uma keenya. Maaliin fakkeessinaa haadha waaqa keenya. Addaa keenya giftii keenya qulqulleetti eeyyee Maariyaami maaliin fakkeessinaa. Eeyyee addaa keenya giftii keenya qulqulleetti eeyyee Maariyaami maaliin fakkeessina jedhanii ijoolleen keenya immoo itti guutanii achumaan faarfatan jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ameen. Eebbifamoo abbaa keenya Abuna Naatnaa'el hangafa Phaaphaasii kutaalee biyya lallabaa Wallagga Bahaa Horroo Guduruu Wallaggaaf Shawaa Lixaa turtii nu waliin taasisanii fi galatoomaa eebbi keessan nurraa buluu ulfaadhaa jennaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii addaa Abbootiikee Bari mata duree jedhuun qopheessinee turtii adda eebbifamoo abbaa keenya Abuna Naatnaa'el waliin taasisnee kana fakkaata ture. Sagantaa keenya sattaanitti immoo eebbifamoo Phaaphaasota kan biroo galateeffamu Phaaphaasota akkasuma tokko lama jennee tajaajila isaanii kutaalee biyya lallabaa Oromiyaa keessa jiran gidduu gala taasisuudhaan warra tajaajilan akkasuma immoo akka eeyyamaaf jaalala waaqayyootti qabannee isinii dhiyaannaa. Warri maatii Dungoo miidiyaan taane chaanaalii YouTube keenya subscribe taasisuun Facebook page keenya immoo like follow akka taasistan isin gaafachaa. Sagantaan keenya guyyaa irraa kana fakkaata turre amma sagantaa isattaanutti wal arginutti yeroo gaarii turtii gaarii isiniin jennaa. Dungoo miidiyaa kan Ortodoksii Tawaahidoo.